miliyoona tokkoo fi kuma dhibba afurii harargee gonkumaan jiru. Foon koo ciccite. Onnee isinii kenne kana maamnuu kennuu dimaa deebra. Obboleewwan assalaamu alaikum. Viidiyoo Ustaaz Sa'id Aliyyaarra hojjete ilaalchisee barreeffama Ustaaz Ibsaanis har'a akka gadhiisan akkuma argaa jirtan barreeffama gadhiisanii turan. Waa'ee makiinaa isaanii kun yeroo hedduu calluma jedhamee maalitti akka bahe hin beekamne calluma mee intanaa jedhamaa ture. Har'a garuu dhugaa rabbiin natti dhagahame baay'ee tokko natti dhagahame mee viidiyoo Ustaaz Ibsaa dhaggeeffannee walitti deebinee barreeffama isaaniillee isin agarra. maqaa kiyyaa fi maqaa Dr. Khiyaar Sheekh Hajji Ibraahimiin baname gumaachi isin gootan birrii miliyoona tokkoo fi kuma dhibba afurii fi kuma jahatamii tokko. Badaa har'uma waa itti dabaltan boru waa itti dabalaman jenneenullee ji'a 8-9 kana caqasaatumaan turre jechuudha. Namni kenna wayita waa kennu gariin ka waggaa booda galchutu jira. Gariin ka ji'a 6-7 ammootu galchutu jira. Ufirra isin eegaatiin hin turre. Har'a ammootu homa isin gumaacha gootanii nu bira gahe kana isin beeksifna jenneetiniin ammootu isinitti gadi baane jechuudha. Kanaaf gumaachi isin gootan birrii miliyoona tokkoo fi kuma dhibba afurii fi obboleewwan birrii miliyoona tokkoo fi kuma dhibba afurii fi wayii Ustaaz Ibsaadha akkaawuntii isaan irra galee jira. Amaanaan keessa nu bira ture bakkaan geenye jirra jedhani. Ustaaz Ibsaan ammoo barreeffama isaanii gara xumuraa irra yoo ilaalna booda osoo rakkadhee biyyee nyaachuu kiyya dhageessanii osoo dhukkubsadhee akka fooniitti ciccitee dhageessanii deeggarsa naaf hin godhinaa jedhanii barreeffama gara duubaa isaanii irratti sirriidha. Kanumaa isaan sinumaa deeggarsa hin barbaanne jedhan. Isaan deeggarsa hin barbaanne sinuma na deeggaree isinumatu akkas godhee jedhan isinumatu jalqabe isinuma dhiise jechuu isaaniiti. Ammoo komii osoo hin taane yaaduma isaan gara xumuraa irratti barreessan natti dhagahame. Walaakin ammoo wanti kun immoo xiqqoo namatti ulfaata. Isa ittaanummoo maallaqa kana ummata rakkataa jira wanna isin gootani galanni keessaniin badu sabuma keessaniif hangumaachaa jedhanii barreeffama isaanii kana gara olii irratti yoo deemtanii ilaaltan jechuudha. Barreeffama irraan mureen illee sabuma keessaniif hangumaachaa jedhanii ammoo Ustaaz Sa'id akka jedhanii waggaa baatii 8 birrii kan akkaawuntii irra keenye teenye namni itti guuta tarii jennee eegnee dhabnee kana hunda erga eegnee dadhabne maal nu biraa godha inni gara isaaniitti deebifneerraa amaanaa keessan gashineerraa jedhani. Xabaan namni keenya biyya alaa ta'u biyya keessa ta'u yeroo waa arge sana ho'isa yeroo argisan yaani amma Ustaaz Ibsaan gisee isaan bakkuma birriin bu'uu jammare sana jiranutti yeroo sana ho'ifamani yeroo sana ho'ifanii balaan bu'anii gisee isaan biraa deemanii dagatameera. Yaani waan boodarra waan amma bira jiru faarsa namni keenya. Yaani akka namni daa'ima dura waa qabe akkas godhu sana si kashkash godhamtu sana beektan inti maqaa siyyuun beekuan. Akkasitti fakkeessa namni keenya. Gaafa sana ammi buuse birrii miliyoona tokkoof wayi kun baatii 8. Ammoo birrii kana harargee galateeffatanii baay'ee isaan hawaasa harargee natti fakkaata kan akka godhe waa'ee makiinaa isaaniis akkasumas miila bakka raawwate ta'ee calluma jette. Ammoo hin qabdu naan dhadhu jettee moluun jedhanii osoon abbaa qabeenyaa ta'ee makiinaa bituu dandeetti dhugaa rabbi yeroo kana biteetuman geesse itti kenna biteetuman geesse si bitamaaraa birrii buusaa madrii ishii waan akkanaan barbaachisu namni makiinaa miliyoona 5 biteetuma geesse itti kenna nam kuni. Sila kan isin birrii buusuu eegaltaniif kan isin birrii buusuu jalqabdaniif deemee ittiin daawaa godhee hawaasa keenya hajejjiiru ijoollee lafaa ka'anu habarsiisu beekumsaan haa guddattu nuufillee beekumsa hedduu qoode jechuu galateeffannaadha miti. Rabbiin biraa argannaadha malee isaa biraa Ustaaz Ibsaa biraa argannaa miti ko rabbiin biraa argachuudha yaadichi. Tayyib amma erga rabbiin biraa argachuu ta'e hundi rabbiin biraa argachuudha bitanii itti kennuu. Birrii akkaawuntii irratti guuruu isin barbaachisu keessaa wal maratanii namni yaa qabu namni 2-3 maal argina garree argeen dhugaa rabbi argeen kun dhuguma goota jiru argeen namni akka argee gonkumaan jiru. Sheekaafa dhenge dama makiinaa jirre bitan birrii bu'ee bitee makiinaa miliyoona 13-12 sana jedhan dhiifama yoo dogoggorellee birrii bu'ee bitee abbaan bitee beekamu calam illee makiinaa sheekatti kenname shuuf sadaqaa akkanaa laale warri kun rabbiin bira sadaqaa keessa isiniif galmoo inshaallah. Ammoo birrii buusanii akka kana qalbii nama dhukkubsanii illee nam tokko erga bitachuu hin dandeenye waan namni siifan bitee dhaqu qalbii irraa daa'imni ko waa sii biteen dhufee ni gisee deeman ko qalbii irraa yaani nam tokko waa sii bitee siifan bitee kan gisee akka qalbii namaa irraa sun hin barbaachisu. Ustaaz Ibsaan kana booda yoon dhukkubsadhee foon koo ciccite yoon beela'ee biyyoo nyaadha akka birrii naan buufne waa amaanaa kennataniiru. Amaanaa isaanii nyaatinaa birrii hin buusinaa. Ammoo tahaddaakum
ammoo fedhu Arsii haa ta'u fedhu Baalee haa ta'u ol baatanii iyyitanii makiinaa isaanii binnaa akkas goonaa Madrii Eeshii makiinaa isaanii binnee fi deebifna xiiqii isaanii qalbii isaanii fayyimna jechuu oduu kana dhiiftanii namumti fedhu warra Ameerikaa haa ta'u warra Awurooppaa haa ta'u warra Itoophiyaa haa ta'u ammoo gadi qabaan yoo bittanii sheekumatti qulfii kennitan dhugaa rabbi nama biratti illee dinqamtanii rabbiin biratti illee kan ergattan ammoo asirra baatanii iyyitanii ustaazis bara birrii guurra Madrii Eeshii makiinaa binna asii kanatti guunnee fi miliyoonuma 4 wayii guuna yookaan miliyoonuma 3 wayii goonee makiinuma deddeemtu wayii binna jechuun ammoo hin danda'amu sheekni makiinaa akkuma ustaaz Sa'iid jedhu makiinaa baadiyyaa deemuu barbaada malee kolkollee isii birrii 900 isii chaarjiidhaan magaalaa keessa qobdeemtu barbaachisu siin namni yuuliqii isii kenna. Dhugaa rabbi isii kasitti wal gowwoomsuu hin barbaachisu. Liqii namaaf kenna. Yaani nama tokkotu jaartiif bitee bar hadiyyaa sappiraayiz jedhee bitee kenna bar sappiraayiz jedhee bitee itti kenna isii kasii. Si miliyoona tokko isii 900. Ammoo makiinaa akka ishee Musaa Su'aalaati moo ishee kasana. Inni bitee sun yaa rabbi jannatumatti illee godhatu hin beekin. Otuma inni hin beekin. Kara kanaanan sagadee argadha minaamin utuu hin jedhin. Yaa Harargee kana sila onnee isinii kenne kana maamnuu kennuu dide ijoollee Harargee mee. Minaa barreessaan beeku miti onnee isinii kenne kana maamnuu kennuu dide maal deebiraatu kennuu dide. Harargeen koo waa bituu kaanaan booda ilmoo koo rakkatti booda Madrii Eeshii shiqirii anna qabeen jiru haw kasham qalbiin sun fayyee rikeetiin rabbi fayyisaa achumaan. Yeete qalbii namaa fayyiftu koo qalbii kee rabbi fayyisaa bar. Ammoo ijoollee Harargee bar murtii kan yoo loluu kaan isin lolan agarra yoo gargee. Amma si walalee bakka dhiisan ammoo afuutu ilaa onneen jira akkuma sana. Makiinaa mee miliyoona 13 barsilaa saxollobaa keeshaan fudhatamee karaa taamu barsilaa miliyoona 12 shuf Harargee. Amma kana ayyuusuma miliyoona tokko vo'i kana akkoo yaalii godhanii bar jarumayyuu natti fakkaata jarumayyuu rabbi sina milkeessu. Ammoo fedhu Baalee haa ta'u fedhu Arsii haa ta'u fedhu Jimmaa haa ta'u mee iddoo biraati tahaddaakum namni miliyoona 40-50 qabu jira abbuma qabeenyaa jira wayii. Beenuma danuu jira bar kan makiinaa 48 deemaa miliyoona 48 deemaa jira kan makiinaa miliyoona 50 deemaa jira miti mee nam kun daawaa godhee saba keenya barsiisaara jedhee saba keenya barsiisaara rabbiin biraan argadha jedhee illikiidhuma har'a miidiyaa irratti yeellaasiftan kana booda yoo isin haakimii keessan sireedhaan baattanii ompolaansiin fuutanii gangalatanii keessaa kufan malee birrii keessaniin akka mamanu ustaasaan kana qaba. Birrii keessaniin shilingii sumnis walitti xollobdaniin akka mamanu. Abaddan dallannanii jiran dhugaa rabbi. Kanuma dallanne dhugaa rabbi toonaas ol nama waaqaree kana sabrii qaban malee. Mee namni tahaddaakum bittanii makiinaa harka keessan mee ustaas ibsaa kana dhugaa rabbi. Ayyaa humna dhabuu waan isiin nama gootu silaa biteetan oofee geesse bakka inni jirutti barbaadee qulfumatti kennee keessaa bu'ee deema. Oofa dhugaluma feete deem jedhee taargaa isaatti laxxafee fi malee asirratti shilingii sumniin guuru silaan. Hamma kanatti ustaaz ibsaan ustaaz tanaan Sa'iid taa'ee dadhabee birrii isaa galchine yaani baa galchine illee. Kana fakkaata obboleewwan kiyyaa nama aarsaa isin jechuumaa fi galatoomaa.